Hey guys, this is me, Yasubra. I love you, man. Look. Najala Zora, guys, Najala Zora. Wow, amazing, man. Come on. I love you, man. Come on. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardu Yasubra. Hundi khasana bakum jirtan tinaganya rabbi sim birhagratu. Guys, arantana why camera wal qabate video khana khasati waan haddu ko batan abdin qaba. Hanga dhumatti loogintura YouTube Yasubra isa lama fakhana subscribe godhati maayta YouTube kanarratti social media kanarratti namni yeroo dhufu yookaan milkaawa yookaan khasaara wama lamaachu namoonni hedduun gartee kaameraa akkamiitiif fayyadamtaa kaameraan gartee fayyadamtu kaameraa akkamii YouTube immoo gartee eegallaa akkamitti eegallaa namoonni hedduun gartee waa'ee YouTube wal qabatee waa'ee gartee kaameraa wal qabatee waa'ee gartee meeshaa gartee nuti fayyadamnu wal qabatee hedduun nagaafataa jechuudha asumaan gartee gorsaa fi kaameraa bareedaa wayii bitee jira professional jechuudha alhamdulillah rabbiin kun beeta yeroo mata kanillee gartee kanatti illee ol si fudhaatu xiqqoo gartee ol si buutaa jechuudha alhamdulillah saniif arrantana waan baay'een isiniif qabadha jiraachuu viidiyoo kana keessatti yoo gartee viidiyoo kana daawwattan hanga dhumatti yoo gartee na hojjentotan viidiyoo kanarraa gartee barumsa guddaa fudhatan malee isin miidhu jechuudha. Let's go guys. YouTube yaani bubbuleen jedhee gane gale. Jalqaba gartee gaafana YouTube eegalu shana irraati moo meeqa waggaa jahan irraantanati. Bilbila kaaniin gartee YouTube eegale jechuudha. Bilbilli kuni anaaf seenaa hedduudha. Anaaf ammoo waan guddaadha. Alhamdulillah yoon gartee kaameraa gartee gurguddaa kaameraa jajjabaa gartee yoon bitadha jechuudha. Rabbiin gartee naaf godhee bakka amma jiru sanarraas gartee inshallah rabbiin ka onnoofun oolu yoon fagaadhalle isa kana seenaafiin gartee bakka jabduu kaachuu malee ana wajjin gartee seenaa guddaa qaba hin irraa fudhachuu kanaaniin gartee YouTube eegalee osoon juutiin gartee kaameraa bitee jechuudha. Kaameraa kanaan gaa baay'eedhaan gartee sossoo'ee achi fiigee as fiigee waan baay'ee dabarsina jechuudha. Kaameraan kuni kaameraa Canon jaama. Canon 7D Mark IIdha. Kana wajjinis hedduu gartee seenaa dabarsina jechuudha. Kaameraa kanaan illee gartee baay'eedhaan gartee dalagee ture jechuudha. Viidiyoo gartee ittiin dalagaa, suuraa ittiin kaasaa, akkasuma gartee sagantaan takka illee yoo jiraate sagantaa cidhaallee haa ta'u dabalataan gartee kaameraa kana biratti illee kaameraa biraa dabalee sagantaa cidhaatii fi qophii garagaraa gartee ittiin waraabu ture jechuudha. Finfinnee keessa deemee bakkaan deemuun gartee fudhee hayyamatti baafadhee hayyama kiyya qabadha jechuudha deemeen dalagaa ture jechuudha. Sanirraan ammaan tana osoon juutiin ammallee kwaalitii gartee hojii keetii jechuudha fooyyessuudhaaf wanni haaraan yeroo dhufte yoo humna illee hin qabaanne hordofteetti gartee kaameraan tokko dhufee jira bira ka gartee irra hojjaadha ka gartee humni ittiin deessu laaltee bifuutaa jechuudha. Amma achi booda Osman juu inni kuni GoPro jedhaniin kuni kaameraa GoProodha bishaan hin seenu ijoolleen teenya gartee isa kana hedduu bitee jira. Moodeelli isaallee gartee wal duraa duubaan gartee akkuma gartee Samsung kanatti akkuma gartee iPhone kanatti iPhone 10 12 13 14 akkasitti wal duubaan gartee baay'een bahee jira jechuudha. Inni kuni GoPro jedhama. Moodeelli isaa gartee wal duraa duubaan bahaa jira jechuudha. Inni kuni kan inni gartee ammaan qabu kuni GoPro 9 jedhama. GoPro 9 isa kana fayyadamaa ture jechuudha. Yeroo gartee isa kana gartee bishaan hin seenu. Bishaan keessa gartee yoo keessee bulchitee maal ta'e bishaan hin seenu. Garuu yeroo gartee vlog deemtee waraabdu yeroo gartee kophaa selfie gartee waraabdu ifi waraabdan jechuudha. Bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Garuu arraan tana kan gartee sin garsiisu ifi kana miti. Kana yeroo gaabduun itti waraabame itti waraabne ittiin daleeneewu inni kuni isa kana ittiin dalageetu hin jiru. Numaan bitee sanbooda kalas lafumaan kaa jechuudha. Garuu arraan tana kan gartee isin qabadha dhufee kan biraati. Kan biraa dhugatti baay'ee nama ajaa'ibsu jechuudha. Inni kuni baay'ee isa ajaa'ibaa. Meeshaa guutuuf keessaa qaba gaayis. Arraan tana kaameraa gartee baay'ee na gammachiisa jechuudha. Kaameraa addaati. Kaameraan kuni DJI Osmo Pocket 3 jedhama. Kaameraa kana hojii ittiin eegale jechuudha. Kaameraan kuni kaameraa baay'ee bareedaadha. Arraan tana immoo kaameraa kanaan gartee magaalaa keessa deemee viidiyoo isin waraabu deemaa jechuudha. Kaameraan kuni anaafis haarawa yeroo dabre Dubaay deemeen ture. Ji'ootaan gartee dabre keessa Dubaay deemeen ture jechuudha. Dubaayitti akkuma gartee jirjiraan dhaqeen
Dubaay bitee ordara godhee itti fayyadama isaa illee beeku beekta garuu Dubaay akkuma dhaqeen ordara godhee birrii kaffalee kaameeraa gartee istooroo keessa tokko qofaa ture. Bakka irraa bitisanii magaalaa keessa deemee hin garree macarasha irratti istoora suuqa yoo dhaqee istoora keessaa bakka tokko ture. Tokkichi gartee ani imman tana isaan hojii walii galee bituudhaaf hogganaan gartee as fuudhu birrii kaffalee hogganaan as fuudhu xiqqishoo gartee bakka tanatti cophaa qabaachuu. Saniifin dhiisee birriillee kaffalee nama wayiitti godhee kala saniin deematii na ergi jeeni biraa deeme. Amma na dhufe jechuudha. Kaartoonni garuu irraa ba'ee jira. Birrii ittiin bite dinaara 3,600 fakkaata. Naannoo sanii gara maallaqa Itoophiyaatti gara 100,000 wayiiti. San kafalee biraa deeme. Kaameraan kuni baalaw kaameraa addaati. Dhugumatti wallaahi professional jechuudha. Irra galaati ilaala. Kuni chaarjara kun irraa baha. Kuni chaarjara kophatti itti goota. Kopha chaarjara gootee kanatti illee kopha chaarjara gootee fayyadamu dandeessa. Garuu kun chaarjara ekstiraadha. Itti keessa. Asirratti ifiif waraabuudhaaf jechuudha. Yoo gartee karaa deemaa jiraatellee kana akkanatti itti hiitee ilaala addunyaan kuttee bara. Akkanatti itti hiitee ifiif zooraa. Amma ani asirraan sitiin jedhaa jira. Araawundii rektangilii 190 zooressi fuudhaa jechuudha. Amma kana mana kana keessa akkanatti fuudhuuf akkanatti yoo nan gartee deeme na jala deemee na fuudhaa jechuudha. Na jala deemee na waraaba. Anasiin kaa ifiif naannawee na fuudha. Naannaweetti na waraabaa jechuudha. Kaameraa addaati. Dhugumatti. Ani baay'een ajaa'ibee ilaala asumarratti baalaw. Amma asiin kaa yoo nan kee gartee kaniin deemutee na jala deemee na waraaba. Ni zoora isti wherezitti. Achi deemu awas deebi. Warezii zoora. Indee na warezii. Ana akkanatti yoon qabee kana zoorellee na jala zooraa jechuudha. Na jala deema. Yoo hin gartee fakkeenyaaf asuma kan deemu jiru fuudhee gamas agarsiisuu fedhee asumaan akkana tuqaa daaraktiif zooraa jechuudha. Yeroo kanatti kana zooru naannoo kanaa hin tuqu. Daaraktii gartee gamasitti utaalee waraabaa jechuudha. Dhugumatti kaameraa addaati guys. Kaameraa addaati. Meeshaa guutuu qaba gaa. Meeshaa guutuu ofirraa qaba. Kuni kan sagalee isaati. Boorsaa isaati jechuudha. Kuni boorsaadha. Kuni immoo seeftii isaa yeroo gartee karaa deemtu kana keessa galchitee kanatti asiin galchitee akka gartee mataan kun hin dhoomne keessa galchitee deemtaan jechuudha. So amazing guys, amazing. Kana hundi isinumachaa miti guys. YouTube'n kun YouTube Yaasuu Birraa isa lamaffaadhaati. Subscribe godhuun dagatinaa guys. I love you. Isti ni waraabna. Kuni kan sagaleeti. Ifee jira. Okay, walitti connect godhuuf. No card. Okay. Kaardii ittiin kaa'achuu. Guys anaafillee haaraa beektaa garuu already gartee waa'ee isaa bareen jira. Wanumaan jala hin bitee beektaa. Kaza kana immoo kun kan sagaleeti. Sagalee waliin qabsiisaa jechuudha. Where is sitting? Stingirniin galaa. Connected jira. Confirm. Akka walitti connected jira jechuudha. Magneeta jira. Asuma jalaani sound gootaa jechuudha. Let's go guys. Kaniin kaameraa kana gartee waraabuu fi kaniin kaameraa sana waraabuu isin garsa qofa guys. Let's go. 1, 3 action. Hey, come on guys. We love you man. Thank you guys. Hey guys, this is me Yaasuu Birraa. I love you man. Look. Najala zora lal guys lal. Najala zora ju. Wow, amazing man. Come on. I love you man. Come on. You see? Najala deemee waraabaa ju. Technology guys. Hey, this Yaasuu Birraa. Come on. Subscribe man. Subscribe. Hey. Dhugatti baay'ee namatti tola. Saniifuu kaameraa kana isiniif hin bitee akkuma beektan gaa yeroo ammaa tana biyyi teenya
bakkoottan gartee bashannanaatii fi bakkoottan gartee bareedduu hedduu jiraachuu faranjoonni fi akkasuma gartee araboonni lammiin gartee biyya alaa gartee baay'ina dhufanii waraaban. Nuti garuu yoo gartee gabbaanee xiqqishuma gartee waraabnee isin gadhiisne faarsee bulaan hin jedhanii yookaan immoo ni jiraami dire waan baay'ee jama. Garuu waan bareedduu fi waraabuun gaariidha. An durullee jechuudha durullee gartee gaafan jalqaba gartee finfinnaan seenu bakka gartee naannoo gartee finfinnee keessa guutuu deemeen gartee isin waraabaa ture jechuudha. Nama gartee karaa gubbatti intarviiniin godhanii naasosiisaa waan baay'een godha ture. Garuu namni keenya gartee namallee gartee waan hin jiru ani san hundi gartee kan hin godha ture fedhii tiyyaani. Jaalama gartee biyya tiyyaa waan qabuuf waan gartee biyya keessa gartee qabartaniif haala gartee biyya keessa gartee qabartaniif malee waan barateef miti. Ammallee gartee kana biteen jira. Inshallah gartee biyya teenya gartee hanga tokko roobeellee inshallah baalee roobee jechuudha. Hanga gartee dirree ishee kana hojjetan inshallah dhaqee isinii fi waraaba kaameraa kanaan dhaqee inshallah kaameraa kanaan achi deemee isinii fi waraabaa jechuudha biyye. Ni gartee kaameraan kuni ifiif na jala zooraa jechuudha. Wow, I love it man. I love you man. I love you man. Thank you technology. Thank you. Sanif Oromiyaa teenya gartee biyya teenya keessa gartee hangaan dandeetti isinii fi waraabee isin biraan hin gaachuu gara gartee Itoophiyaa subiraa isa lammaffaa kanaanii akkasuma gartee rabbiin jee why not I'm not professional YouTuber biyya gartee addunyaarra deemee maaliif hin gartee isiniif afaan Oromootiin gartee akka afaan keenyaatti jechuudha yoon hin deemee gartee addunyaarra deemee isiniif biyya gartee biraa kana fakkaatti Dubaay kana fakkaatti Amerikaan kun kana fakkaatti addunyaarra deemee maaliif hin gartee afaan Oromootiin gartee isiniif hin daleen seenaa gartee biyyoota gartee addunyaadha. Inshallah yoo rabbiin jee sanis ta'uu hin daachuu. Sanif garuu isinis nu jabeessaadha. Maqaa namaan baasinaadha. Yeroo ammaan tanaa akkuma beektan addunyaan gartee parsantii fakkeenyaaf Indiyaa fudhannee Indiyaan gartee parsantii 70 yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate. Internet irraa gartee galii harkattee jechuudha. Namni gartee mana keessa gartee kaameraa xiqqaa haatanii galii gurguddaa galfatan. Galii gartee hanga danda'anitti galii gartee internet irraa galfatan jechuudha. Akkasuma chaayinaanis biyyoonni gartee gurguddoon hundinuu internetni gartee madda galii isaanii ta'ee jira jechuudha. Garuu biyya keenya uummanni keenya sanirraa hangam takka jiraadha. Ammas tunis gaaffiidha. Sanif mana keessan keessa teessanillee kaameraa akkanaa bittanii isinillee gartee waan gartee itti gartee dalagoon deessan irraa dalagoon deessan jechuudha. Maaliif ijoollee daa'imman keessa jiman qabanne maaliif gartee waan beekturraa maan taane nyaata godhuu maan taane mana keessa teessee yeroo gartee maatii keetiin wajjin xootu maan taane waan gartee dandeessu waan gartee naaf ta'etti amantu mana keessa teessee gama gartee internetarraa galii xiqqaa ta'us guddaa ta'us hanga dandeessu hanga gartee rabbiin si laaffise irraa harkachuu dandeessaa jechuudha. Saniif walumaa galatti irraan tana kaameraan kun baay'ee naatee jira. I love this camera guys. I love this camera. Dhugumatti. Sagalee isaallee check godhaatii ilaala guys. Sagalee isaa immoo dhalammaan akkanan jaamiti na jala zoora laala. Bakka teekinooloojiyaan yoon gartee gamas fakkeenyaaf waa dhufanichi yoon garsiisuu fudhallee asumaanin just I touch this one. Just I touch only kana qofan godhaa ishii zooraa jechuudha. Achi kutu gamas. Amma gamas isin garsiisu gama xiyyalas deebi'ee jiraachuu mantana. Dhugumatti baay'ee natti tola jira. Alhamdulillah. We got DJI Osmo Pocket 3. Yes. DJI Osmo Pocket 3. Fuuldurri keenya ifaadha guys. Kanan jaa inshallah gartee alatti bahee jechuudha. Borus ta'e iftaan ta'e guyyaa itti aanu alatti bahee daandii gubbaa deemee kaameraa kanan gartee kaniin gartee isiniif waraabu ta'a. Hangasitti immoo nagaan naaf turaadha. Viidiyoo laashii share godhaa namoonni gartee yaasuu birraa. Isa lamaffaa kana subscribe godhin. Subscribe godhaatii maataa guys. I love you. Assalamu alaikum. Harar, Baalee Roobee, Jimma, why not Wallagga. I will go there inshallah rabbi jee. Biyyoota gartee naannoo Oromiyaadha. Oromiyaan hunda keessa gartee kaameraa kanaan I have to go there. Deemee viidiyoo bareedaa gartee isiniif waraabuun qabaachuu. Yoo rabbi jee
abdii rabbiitii fi abdii isin wajjin. Saniifuu Yaasu Birraa hordofuun dagatina. Assalaamu alaikum. Hey guys, this is me, Yaasu Birraa. I love you man. Look. You see? Najala deemin na raawwachuu. Teknoloojiyaa guys, teknoloojiyaa. Subscribe man, subscribe. Hey. Dhugatti baay'ee namatti tola. Saniifuu kaameraa kana isiniifin bitee akkuma beektan yeroo ammaa tana biyyi teenya bakkoota gartee bashannanaatii fi bakkoota gartee bareedduu hedduu jiraachuu. Faranjoonnii fi akkasuma gartee Araboonni lammiin gartee biyya alaa gartee baay'inaan dhufanii waraaban. Nuti garuu yoo gartee gabbaanee xiqqishuma gartee waraabnee isin gadhiisne faarsee bulaa nuun jedhanii yookaan immoo ni jedhama jedhee waan baay'ee jama. Garuu waan bareedduu fi waraabuun gaariidha. An durillee jechuudha. Durillee gartee gaafa jalqaba gartee Finfinnee seenu bakka gartee naannoo gartee Finfinnee keessa guutuu deemeen gartee isin waraabaa ture jechuudha. Nama gartee karaa gubbatti interviiniin godhanii naasosiisaa waan baay'een godha ture. Garuu namni keenya gartee mallee gartee wanni jiru ani san hunda gartee kan hin godha ture fedhiitii jaani. Jaalama gartee biyya tiyyaa waan qabuuf waan gartee biyya keessa gartee kabartaniif haala gartee biyya keessa gartee kabartaniif malee waan biraatiif miti. Fuuldurri keenya ifaadha guys. Kanaan jaa inshallah gartee alatti bahee jechuudha. Borus ta'e iftaan ta'e guyyaa itti aanu alatti bahee daandii gubbaa deemee kaameraa kana gartee kaniin gartee isiniif waraabu ta'a. Hangasitti immoo nagaan naaf turaadha. Viidiyoo laashii sharbaa namoonni gartee Yaasu Birraa isa lamaffaa kana subscribe godhin. Subscribe godhati maataa guys. I love you. Assalamu alaikum. Harar, Baalee Roobee, Jimmaa, why not Wallaggaa. I will go there inshallah Rabbi jedhe. Biyyoota gartee naannoo Oromiyaadha. Oromiyaa hunda keessa gartee kaameraa kanaan I have to go there. Deemee viidiyoo babbareedaa gartee isiniif waraabuun qabaachuu. Yoo Rabbi jedhe abdii rabbiitii fi abdii isin wajjin. Saniifuu Yaasu Birraa hordofuun dagatina. Assalaamu alaikum.